السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجتو المال هم قالوا في جارون إدي الدنيا رتر كم تاني بيجي نجاد هذا ربي الساعات يوم جت تنا إسن جاي سنين جتان نجا قوت الحمد لله قد تربي أن تموت بيدا ورتموت بفماتي هذا يبدو تكجلتو ما سنين جرا ورجنا هارا وجرا جانا لك يا رفتان قوت أنا تدبر ما سبسكرايب لايك كوشو إنت قاتنا سنين جرا وبرجي كيا yoga fi qabaatanis koominti jalatti gaafadhaa isiniin jedha waan beeknurraa walaa barsiifnu waa wallaalleerraa walaa gaafannu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa har'a viidiyoo gabaabaa takka qabadhee isinii dhufee isinillee maali jechuun keessanii ooluu akkuma asitti argitanii wanti asitti argamu kun ganjabila jechuudha. Faayidaa ganjabilli qabu walii ilaalla. Wanta ofii kiyyaallee irraa fayyadamee fi ammallee deebi'ee faayidaa inni qabu wanta ofii kiyyaa beekurraa isiniif hima jechuudha. Akkuma beekamu ganjabilliin biyya keenyattis ta'ee biyya kanattis ta'ee biyyuma kamittiyyuu hin jira jechuudha. Ganjabilli faayidaan isaa waa hedduu qaba. Akkasuma fakkeenyaaf yoo qofaan nu qabeetiin jedhee ganjabila daffisnee yoo dhunnee jennee qofaan sun yookiin nurraa bada jechuudha. Utaaloo yookiin qofaa. Ammallee deebiseetiin laddaa'uu yookiin ol nama deddeebisuu tuttufiitii fi yeroo makiinaa keessa yaabbatan lafti namaan martee makiinaa keessatti akka ol nama deebisuu fi foqqisiisuu nama godhuu yoo ganjabila fayyadamanii namarraa bada jechuudha. Ammallee deebi'ee namni hadhooftuu qabu hadhooftuu namni hin beekne hin jiru. Fakkeenyaaf hadhooftuun foolii makiinaatis ta'ee foolii waanuma ajaa'aa tokko ta'ee kan nama diddu yoo fooliin sun namatti dhufeetiin jedhe ol nama deebiseetiin ol nama haqqisiisuu lafti namaan martu jechuudha. Ammallee martoo lafti namaan martuu fi akkasuma leelleda ol nama deebisu yoo makiinaa yaabbatan namarraa kuchisiisa jechuudha ganjabilli yoo fayyadamnee jenne. Ammallee ilkaan keenyaa ilkaan nu dhukkubu yookiin nyaatameetiin jedhee isa sanillee finnee irratti qabne yookiin yoo tumneeti irratti onni jenne akkanuma yookiin afaan keessa kaa'annee jenne nurraa kuchisiisa. Ajaa afaanillee yookiin shittaa afaan keessaan bahullee nurraa kuchisiisa jechuudha. Ammallee sagalee keenya qoonqa keenya jechuun bareechisuu fi akka haasofnu yeroo haasaatti gara qoonqoo kun yookiin fakkeenyaaf balgam yoo jiraate balgama san nurraa kuchisiisuu fi hedduu isaa gahee guddaa qaba. Ammallee nyaata garaacha keenya keessatti akka bullaa'u nuuf taasisa. Deebi'ee ammallee nyaata namni hin nyaanne nyaata nama jibu yookiin nyaachuu hin dandeenye yeroo hunda ganjabila yoo ka fayyadamu ta'e nyaata isaa haalaan nyaachuu danda'a. Nyaata namaa bana jechuudha. Lubbuu nama cufamtee nyaata nama didde namaa banama. Ammas isa biraa hoo wanti biraa hoo maaliif faayidaa qaba jenne ammallee rifeensa keenyaafillee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Rifeensa keenya akka ciccitu qabu qabu fi kan marguu didee afoorraa gara duubaatti deemu yoo itti dibannee jenne isallee akka rifeensi keenya marguu fi ammallee akka hin buqqaanee fi akka hin ciccinne godha jechuudha. Inni biraa ammoo fuula keenya jechuudha. Fakkeenyaaf fuula keenya ijoolleen biyya Arabaa akka jirtu hundishiitu zayita waan nyaata waan dalaganii fi fuulli isii bugurii fi ammallee wanta gugurraachatu baay'ata jechuudha. Maaliif xabbasuu zayitii irraa kan ka'e irraa wanta gugurraachatu nurratti mul'ata jechuudha. Gugurraacha san nurraa balleessa yoo jettan hin balleessa. Dibattee argite illee yoo jettan dibadhee illee argee jira jechuudha. Namni dibatee illee jira jechuudha. Namni fayyadameetiin irraa bade jechuudha. Maaliif ganjabila kana akkaan bocnee ammallee gasharree jechuudha. Gashara yoo jedhame hin beektanii amma isinitti agarsiisa jechuudha. Isa sanii bishaan isaa keessaa dhimbiimnee wayitti naqannee jechuudha. Laastikiyyuu haa ta'uu gizaata xiqqoo wayititti haa ta'uu wanta kireemiin keessaa dhume wayititti naqannee tallaajaa keessa kaa'annee guyyaa hunda yoo fuula keenya guyyuma hunda jechuudha. Guyyaa takka hadha dibannee dhiisuu osoo hin taane bakka nu gugurraachatee fi waan gugurraa bibbiduu gugurraacha nurratti baate sanitti yoo diddibannee hin jenne akkuma kaaniin gizee hunda fuula keenya dhiqannee yookaan isuma dibanna jechuudha. Akka kaaniin gizee hunda isuma dibanna jechuudha. Yoo akkasitti dibannee jenne gurraachina sani akkasitti fuula keenya irratti dura buguriin dubba'ee achi bugurii yoo nurraa badi ammoo deebi'ee nutti gurraachate haalaan nurraa kuchisiisa jechuudha. Ammallee gizee marsaan laguu nutti dhufee yookiin xuriin laguu nutti dhufee garaan keenya nu dhukkubu ammas ganjabila daffifnee yoo dhunnee jenne dhukkubbii san nurraa kuchisiisa jechuudha. Dhukkubbiin suni nurraa dhaabbata akka dur nu dhukkubu sanitti nu dhukkubu.
nu dhiisa jechuudha. Ammallee fakkeenyaaf namni yeroo xurii laguutti dhufu dhiigni hin baanee fi yookiin xurii laguu irraa hin baane ginjibila yoo fayyadamtanii jettan haala salphaan isiniif baasa jechuudha. Maaliif dhiiga keenya hin naddafa jechuudha. Keessa yookiin seelii dhiiga keenya ginjibilli waan naddafuuf yookiin qulqulleessuuf dhiiga keenya akka qajeelummaan karaa sirrii dhufu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo amma xurii laguun dhufu nama tokko kan itti guddatu jira, nama tokko kan baaneef jira, nama tokko deebi'ee kan ititee akka turuutti ititeetiin ciccitee irraa bahutu jira jechuudha. Isa kana yeroo hundaa ginjibila fayyadamne dhiiga keenya seelii dhiiga keenyaa nuuf qulqulleessa. Kanaafuu daffisaatii itti fayyadama. Wanta baay'ee namatti ulfaataatii miti. Walitti deebina jechuudha. Dhiqadhee walitti dachaana. Akkuma argitan dhiqadhee dhufee jira jechuudha. Ammallee dhiibbaa sukkaaraa nama qabuu fi hedduu isaa bareedaadha jechuudha. Ammas deebi'ee borcii balleessuu fi gahee guddaa qaba. Namni borciin itti guddate yeroo hunda yoo nyaata nyaatee waajiba tokko irratti yookiin sa'aatii nyaata nyaate ciree ganamaa yoo nyaate ciree ganamaatitti kubbaayyaa tokko yookiin burcuqqoo tokko yoo ganjibila daffisee dhuge haala salphaan borciin isaa isarraa bada. Ammas deebi'eetiin sa'aatii nyaata nyaatu misaas yoo nyaate yookiin gadaa yoo nyaate sa'aatii gadaa nyaatuttis akkasumatti yoo dhuge guyyaatti yeroo 3 yoo dhuge haala salphaan borciin isinirraa badaa borcii haala salphaan balleessuu dandeettan jechuudha. Faayidaa hedduu qaba. Ammallee deebi'ee yoo qoonqoon nu dhukkubdee jettee qoonqoon waan nu dhukkubdu taate ginjibila ammas akkanumatti wanni goonee haadheetiin ginjibilaa fi absuudaa gurraachaa ammallee deebi'ee loomii sharaayaa tokko yookiin loomii gimmaasha itti goonee ibidda irratti daffisnee qullubbii itti goonee qullubbii adii jechuudha itti goonee daffisneetiin ammas dama maankaa takka yookiin maankaa tokko itti goonee akkas itti ibidda irra daffisnee dhunnee jennee wanta nu qabeessan hunda qofaa ta'ee qoonqoo ta'ee haala salphaan nurraa balleessa jechuudha. Haala salphaan fayyadamuu dandeettanii haala salphaan isiniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Warri fuula dibattan ammoo bishaan isaa as jalaa cuuftanii jechuudha. Isa kanatti akkana bishaan cuuftanii dibachuu dandeettan. Lakkisanii yoo jettan akkanattillee dibachuu dandeettan isuma kana jechuudha. Akkana fidanii garuu fuula kiyya waan isinitti argisiisuun natti hin mijanne malee isinitti argisiisa. Fuula kiyya dibachuun isin dibadhee isinitti argisiisuun waan natti hin mijatu fidanii fuula keessan iddoo gugurraachate irratti akkana fidanii dibattan jechuudha. Haala salphaanii fuula keenya bakka gugurraachate sani nurraa balleessa. Isa kana osoo habbaa kana osoo hin taane bishaan isaa jechuudha. Bishaan isaa dibattaniitiin irratti haga daqiiqaa 10 masaaja ittiin gootanii akkasumatti haasan irra goggoguu dhiistanii yoo isin irra goggogeetiin jedhe ofuma keessanii dhiqxan ofirraa jechuudha. Ija jalaan ofiin gahina akka isin hin gubne akkas dibachuu dandeettanii haala salphaan faayidaa guddaa irraa argattan jedhee abdii qaba. Obboleeyyan kiyyaa yoo gaafii qabaattan koomentii jala gaafadha. Daffiseetiin walitti deebinaa xumura isaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa akkuma argitan akkanatti xumuramee jira. Irdii itti godhe jechuudha. Bifa isaa asfarii waan ta'eeruuf kun ammoo loomiidha. Loomii quncisee irraa quncisee fidee akkanatti fidee itti godhadha. Wajjin illee deeffachuu dandeettan jechuudha. Maaliif loomiin fi ammallee irdiin warra borcii balleessuuf hedduu isaa faayidaa qabdi. Ammallee irdiin coggaarraa kennaaf hedduu isaa faayidaa qabdi. Namni coggaarraa qabu ammallee namni dhibee tiruu qabu irdii yoo fayyadamtan haala salphaan dhibee tiruu irraa bilisa taatanii fayyitan jechuudha. Sirriitti madooftota keessan buune yoo isin calqabdee jiraattan ta'e jechuudha. Inni biraa ammoo irdiin ammallee borcii balleessuu fi coggaarraa kenna yookiin garaacha keenya ka qunca'eef hedduu isaa bareedaadha jechuudha. Ginjibilis akkasuma
akkuma beekamu faayidaalee hedduu qaba fayyadamuu qabaatan isin jira obboleeyyan kiyyaa dhiiga keenya qulqulleessuu fi yookiin dhiiga keenya xalal godhee baasuuf hedduu isaa gahee guddaa qaba ganjibilli jechuudha akkasuma waan biraallee dhibeeta biraatiif illee hedduu faayidaa qaba dhiibbaa dhiigaatii fi nama dhibee sukkaaraa qabuu fi akkasuma faayidaa hedduu isaa qaba malee jalxaa namni hin beekne hin jiru jalxaa jechuun dhiiga afaan arabiffaatiin dhiiga ol ka'aa jechuudha dhiiga afaan biyya keenyaatiin maal akka jedhamu beeku afaan asiitiin jalxaa yaama dhiiga ol ka'aa jechuudha dhiiga namatti baay'ate fi isaafillee isa xiqqeessuuf hedduu isaa baay'ee gaariidha itti fayyadamaa isiniin jedha fuula keenya ammallee ka fuula keenya ka waliin kun sontor jedhe yookiin naan gogaa keenya ka dudu irratti nurraa balleessa isin gubaa fuula dibattan hin guba jechuudha nama guba garuu aga daqiiqaa 10 obsitanii ofirra tursiisuu qabaatan jechuudha yoo dibattaniif nama gubiiti nama hin gubu jettanii akkanan gaafanne yookiin naan fuula nu balleessite akkan jenne maaliif dibadhee waan jiruuf na gugubutti jira jechuudha tanaan durallee yoo dibadhu yeroo hunda bakka nama guba jechuudha waan nama gubuuf warri fuula dibattan akkasitti obsaanii turta daqiiqaa 5 haga daqiiqaa 10 tursiisanii ofirraa dhiquu qabaatan isin jira bishaanii daafii yookiin bishaan qorri keessaa ba'ee o'aa kan nama gubnees kan hin qorrinees hin dhiqachuu qabaatan isin jira waan dhageeffataniif galatoomaa subscribe like gochuu hin dagatinaa gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadha haadhunnuu koottaa bismillah innaallee koottaa isin jedhee jira.